لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Salam barrikum lamaaf diddamila guyyaan ardhawiidha ta Oromiyaa Media Network Studio Gaaf Afrikaa Rabbak Soom Ramadaana khabarkum lamaaf diddamilama jechuun marskum tokkoof 448 nagaaniik tan jecha dure oduu teen tardhaa akkitaanu dhiyeesse na xumur waggoottan 23 kitaabi guddichi ergama Rabbi Muhammad kennam sabab godhachuun soomi Ramadaana haji tokkoof godhamaa tur guutuu addunyaa rakkabajame oolu Itoophiyaa manni mari ulmaawat gondar muslimota duman keesan baan ayyaana chak dabarsan murteessu kongireesiin federaala Oromoo jechuun kaafaawwan nageenya lammiilee eegsisu dhabuu agarsiistu kufaati sirnan gordiru jechuun qeequ namtichi duguug sanyi Rwaandaa khabar 1994 seena dalak shororkeessummaan himatame waggaan 25 murtaa'ummaatti dheekkamsiisu fasande mina anaaf yeewun ingidaa oduu bocaawolle Abrahaam Birruutiif gareen teeknikaa immosante mohnuuf dhiyaadhaa jeen. Harkafune akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Media Network hawaasi muslimaa marti baga ayyaana Eid al-Fitr bara hijraa waggaa 1443 isin ga'e Eid Mubarak jenna oduuwwan sa'aatii kana OMN irraa Abrahaam Birruutu isinitti hima. Ayyaanni Eid al-Fitr waggaa 1443 kutaalee biyyattii garaagaraatti bifa garaagaraatiin kabajamee ooletti jira. Ayyaanni kun magaalaa guddoo Tigraay Maqalee dabalatee kutaalee Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraatti kabajamee jira. Magaalota guddoo hedduutti bifa miidhagaan kabajame ayyaanni kun musliimotaa fi dhaabbilee islaamaa Gondaritti miidhamaniif haqa gaafatee jira hawaasi muslimaa. Mootummaan yakkamtoota badii raawwatan seeratti dhiyeessuu qabaa jedhan hawaasi muslimaa badii finxaaleeyyiin raawwatan ofii irra deebi'uu osoo hin taane nagaa fi haqaaf akka dhaabbatu hoogganooti amantaa dhaamsa dabarsanii jiran. Magaalaa Finfinneetti hawaasi muslimaa miiliyoona hedduutti lakkaa'amu istaadiyoomii Finfinnee fi Addabaabayii Masqalaa guutee kasalaate yoo ta'u dhukaasii boombii imimmaansu poolisiidhaan dhukaafamuun hawaasa kadhannaaf bahe bittinsee jira. Dhukaasii kun itti yaadamee sagantaa jeequuf humnoota mootummaan akka dhuka'e hima hawaasi muslimaa sirna kadhannaa kanarratti argame. Kanaanis namooti miidhamanii jiru qabeenyi mancaa'eeti jira. Imma kanarratti poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa baasetti jira. Har'a magaalaa Finfinneetti odoo salaanni Iidii hin gaggeeffamin dura namooti dhuunfaa muraasi hokkara kaasaniin qabeenyarra miidhaan qaqqabu poolisiin magaalichaa beeksisee jira. Hordoftoonni amantichaa osoo hin miidhamin tasgabbiin gara dhufanitti waan deebi'aniif hawaasi tasgabbiin ofii fi naannoo isaa eeguu akka qabu poolisiin magaalaa Finfinnee waamicha dhiyeessee jira. Poolisiin fuulduraaf ka'umsa hokkarichaa fi dhimmoota kanaan wal qabatan uummataaf ka ibsu ta'uu dhageenyetti jira. Magaalota hedduutti ayyaanichi nagumaan xumurame.
Baatiin Ramadaanaa baatii jaalalaa araaraa fi dhiifamaati. Ji'i Ramadaanaa akkamiin dabra? Waa'ee ji'a Ramadaanaa fi ayyaana Iidaa irratti gabaasa bal'aa Guyyoo Waariyoo irraa dhageessu. إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر بردي بشنيف تربات موت خي ورقة جماف جالة ما قريش ردر مكة دلات بردي بجاف قراني قاف مرين صدر قمر نكاب دقود خيسا جالك بخطاب كل چمن تور مسلمة حيراني تمام جالك به ايجي ارقما رب خجبريل جدام تلوفو وقوتن ددام سديولي فيجي قراني تمام بود هدو مني مو مرقا خطاب كل چخنا بردي بجاف صدو ملامت مرامون إن اللين قافز بلبودا ناموتني الدون إرقام ربي جدون خيرقام واقعيو قد جدون اللين كانوا مخان الدون مولامين جتشو يا مؤلمين جتشون جتشفا ورربوتا يوتاو أفان كين كورمو يججر مو أمانا مجتشو جدان واني أمانا مجداني في اللين دوب ايجي خطابي قدتشو خان قراني كون اتمامين دوب عدو تندرين دو خيسان باسنا كومن نجرو قدين واقعيو تيف اسمال ربين لبينا كنجر فأوفيساتي مو إرقام ربي توان برسيسي فاكتي الدبتا محمد أمانتا مسلمة جل قبسيسو فدون تاني أمانتي مسلمة من ترقام توت كقردوا كادان إبراهيم موسى إيسا فرقام توت إبيارم سوفا كروف برسيسو تمان توار مسلمة كقردوا رقباو ربي ننجر رب ملي محمد مرقام ربي الرسول يخان رسول الله تخانا فسنة يخان جرين سخفكي نما غارك أبردفون جرين بربرار قج ونجد خطاب ور مسلموتا قدش قرآن كيسات فلف قام تجير اندر جراتو نقا في رحمني يا توكي جاكين دين قبل يا رحماني نملك سيدون يعديني ومتاتي فدوب وقوتن ددام صديق خطابي قدش رقم رب محمد كنم خان سبب تلفجون اومتي مسلمة جارة الدوف باتي رمضان خانقنام سبي بر الرجال قبون حق قلقلون قلني وانياتن نوغن قفدون تاني قريش فرجو تامبوت اوف دوبرتي دبلتي وان الدروف قسجون جسوم رمضان خبركم لما في الدم لما نغانو بافتشون ارضي جساولاني ورحمة الله إسلام جدام تجنت قدية آلوف سيروت شانن إسلام جتشون the 5 pillars of Muslim جدام كبجون دركمتات صوم صلاة حاجي زكاة سقفدون تاني ربين توكش قدية قباه محمد مرقم سقل كل كتاو أمانو قبداجد ورقون شانا يروبا صلاة زكاة شاويان شهادة حاجي جتشون بكمان غنام بروار بسو بنيات تقلقل غاف لونغل نفاني تقوي يخي سيرو شانو الصلاة دور والتمفتين شوفان حاو جتي سان اللي فم غابا تدريسي يساقودي يسمن دريساتي في داما نامني إسلام هندج رمضان خان صومون دركم تاتولي ورّي لالشي قد أموفن لبا موجدان تيمرينيات جالتا ميوتات هندو أقوم نسا وانقب صورتي الدنيا بلفاتي في آخر غريتي فالبربادات رمضان جخنات أميج رمضان إيدي جد باق صوم رمضان خمرس كم توقف إبا فريفا فرطم سدين غان الرانتاني ملكوف تنجيش بربان إيد مبارك أيان غاري حسبي ربي جل الله 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 Manni maree ulamaa'otaa Gondar musliimotii mana osoo hin bahin ayyaanicha akka dabarsan murteessuu hordofee Gondaritti musliimotii salaata iidaatiif mana osoo hin bahin oolan. Haleellaa tibbanaa musliimotaa fi dhaabbilee islaamaa irratti raawwatame hordofee yaaddoo haleellaa dabalataa qabuun murtoo kana dabarse manni maree ulamaa'otaa Gondar. Haleellaa Gondaritti musliimota irratti tibbana raawwateen haga ammaa namooti 30 wareegamanii jiru. Gabaasa dabalataa ittaanii dhiyaata. Waaqni ilmoo namaa hunda amantaa ilaalchaa fi sanyiidhaan osoo waliin caalchisiin uume akka qulqullu quraanii jedhutti dhalli namaa akka ilkaan filaatti waliin caaluu jedhee barsiise Nabiyyu Muhammad Itoophiyaan duudhaa walqixxummaa kanaan maqaa gaarii qabaachaa turuu biyya ragaa baameef jedha ibsi mana maree ulamaa'otaa Gondar. Duudhaan hawaasaa biyyattii ittiin beekamtu kun coolaguudhaan ofittummaa, finxaalessummaa, sanyummaa fi seermaleessummaadhaan bakka bu'ee jedha. Gochi suukaneessaan biyya diiguu ka musliimota Gondar irratti raawwatames yaada mana
namummaa durii ittiin beekamnu keessaa ba'uurraa kan madde jedha manni maree ulamaawotaa Gondar. Haleellaa walitti aansee guyyoota sadiif naannawa Gondaritti raawwatameenis lubbuun barsiisotaa fi hordoftoota amantaa harca'uu kaasa. Dhaabbileen Islaamaas barbadaa'anii jiru. Duudhaan waliin jireenya uummata biyyattiis xuraa'ee jira jedha. Hawaasi Musliimaa magaalaa Gondaris wabii jiraachuu dhabee jira. Kanaaf iida baranaa manuma keessanitti dabarsaa jechuun waamicha godhee jira. Musliimota Gondariif warra wareegamaniif haqa dhaabbilee diigamaniif beenyaa gaafatee jira. Manni maree ulamaawotaa Gondar kun barootaaf fala kan hin argatin rakkoowwan badiiwwan miilnaatiif ka'umsa ta'an bu'uurarraa akka fala argatanis jennaa jedha. Karaan itti rakkoowwan kanneen furuuf yaalamaa jirus karaa qoqqoodinsaatii ka jedhu manni marichaa karaan kun furmaata fullaa hin fidu jedhee jira. Lallabdoonni barnoota amantaa jibbiinsa facaasanis qoratamuu akka qabanii fi finxaalessummaan hordoftoota amantaalee gidduutti walitti bu'iinsa fidu akka dhaabbatu gaafatee jira. Haleellaa Gondaritti tibbana raawwatameen musliimonni 30 ta'an ajjeefamanii jiru. Dhaabbilee fi qabeenyi dhuunfaa hawaasa musliimaa barbadaa'anii jiru. Bu'uuruma waamicha ulamaawota Gondariin hawaasi musliimaa magaalaa Gondarii fi naannawa ishee ayyaana iidaa manumatti dabarse. Oduuwwan ayyaana wal qabatan keessa baanee jirra. Nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiiftuu kufaatii sirnaatii jedhe Koongireesii Federaalawaa Oromoo. Torban lama keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun waraana mootummaan Oromiyaa keessa bobbaasee fi garee finxaaleeyyii faannootiin haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun lammiilee nagaa 278 darbee jira ka jedhu ibsi Koongireesii Federaalawaa Oromoo. Haleellaa musliimota Gondar irratti raawwatamee fi adeemsa walitti bu'iinsa hin caamne qabsiisuuf deemamu cimsee balaaleffatee jira. Yihuun Ingidaa guutuu ibsa kanaas nitti. Koongiresiin Federaalistii Oromoo haala yeroo ilaalchisuun ibsa kaleessa baaseen ajjeechaa Oromiyaa fi kutaalee biyyattii biroo keessatti bifa garagaraan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru balaaleffateera. Tibbana maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun humnoonni mootummaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa bobbaafaman lammiilee nagaa duguugaa jiraachuu kan eeru ibsichi keessattuu godinaalee Wallaggaa Afran, godinaalee Shawaa, Arsii Lixaa, Gujii Lixaa fi godina Booranaa darbeessi Walloo fi Matakkalitti ajjeechaan namoota nagaa mana gubuu fi qabeenya barbadeessuun gochatti hufiinsaan uummata mudataa jiru ta'uu himee jira. Duula Oromiyaa irratti labsamee wal qabatee humnoonni mootummaa tarkaanfii humna qilleensaa fi lafoon fudhataa jiraniin lubbuun lammiilee nagaa baduu manaa fi qabeenyi uummataa barbadaa'u uummanni qe'ee fi qabeenya isaa dhiisee baqataa jiraachuu odeeffachuu isaa ibsee jira. KFO'n lixa Shawaa aanaa Abunaa Gindabaratitti haleellaa humna qilleensaa dirooniin raawwatameen lubbuun lammiilee qulqulluu 30 ol ta'anii darbuu hedduun miidhamuu fi namoonni 400 caalan qe'ee irraa buqqa'uu eeree jira ibsichi. Aanaa Adaa Bargaatti ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaa ebila 14 bara 2014 tarkaanfii humna addaa Oromiyaatiin lammiilee nagaa irratti jumlaan fudhatameen lubbuun lammiilee qulqulluu 40 ol ta'anii galaafatamuus ibseera. Guyyuma wal fakkaatu Gujiitti namoonni nagaa 22 ta'an hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuu hime. Torbanuma kana keessa Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti namoonni nagaa 11 ta'an humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiru jedha. Gama biroon haala humnoota mootummaatii gadi hin taaneen humni badii gareen faannoo jedhamu kan finxaaleeyyii Amaaraatiin ijaarame beekamtii mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhatee socho'u daangaa Oromiyaa darbuun godinaalee Oromiyaa adda addaatti saba qoodee ajjeechaa jumlaa geggeessaa manneen gubaa midhaanii fi loon saamaa turee jira jedhe. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessattis haleellaa qindaa'aan saba adda baasee humna faannoo fi humna addaa Amaaraatiin geggeeffamaa jira. Walumaa galatti tarkaanfii humna finxaaleeyyii faannoo fi humnoota mootummaatiin haala qindaa'een raawwatamaa jiruun guyyoota muraasa jechuunis ebila 8 hanga 21 gidduutti namoonni nagaa 278 ta'an jumlaan ajjeefamaniiru. Ajjeechaan kunis yakka waraanaatiin kan gaafachiisuu qabudha jennee amannaa jedhe Koongiresiin Federaalistii Oromoo. Paartichi haleellaa tibbana musliimota magaalota Gondarii fi Dabaarq irratti raawwatames balaaleffatee jira. Haleellaan kun humnoota gurmaa'aniin addatti musliimota irratti xiyyeeffachuun raawwatamee jira jechuun cimsee qeeqee jira. KFO'n haleellaa magaalota Gondarii fi Dabaarqitti raawwatame kana mormuun naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Waraabeetti dhaabbilee amantaa kiristaanaa irratti haleellaan raawwatameera jechuun gochichattis gadduu ibsa. Bu'uurri rakkoolee kanaa waggoota darban keessa adeemsa mootummaan hordofaa turedha jedhe. Dhimmoota heera mootummaa
mootummaatiin ifatti kaa'aman kan akka bilisummaa amantaa akkasumas qajeelfama amantaa fi mootummaan gargar ta'uu ibsu irra tarkaanfachuun walitti dhufeenyi qajeelfama hin qabne shoora amantaa fi mootummaa walitti makeera kun rakkoo isa ijoodha jedhe. Finxaaleeyyiin amantaa dahoo godhatan lammiilee nagaa irratti miidhaa yeroo geessisan qaamota kanneen hatattamaan qulqulleessanii seeraaf dhiheessuurra dhimmicha ukkaamsuu fi xiyyeeffannoo dhorkuun darbees rakkoolee uumaman irra dibaan darbuun humnoonni badii daran akka onnatanii fi badii marsaa birootiif akka bobba'an taasiseera jedhe KFO'n. Haalli amantii akka meeshaa siyaasaatti fayyadamuu mul'ataa jira. Jibbiinsa amantii hafarsuun keessumachuu naannoo Amaaraatti mul'ateera. Humni seeraan ala hidhatee fi gurmaa'e kan naannicha bu'uura godhates yaaddoo nageenyaa walxaxaa uumaa jira jedhe. Mootummaan haalota kanneen salphisee ilaaluun biyya waraana garaagarummaan siyaasaa dhaleen dadhabdee jirtu walitti bu'iinsa marsaa biroof kan affeerudha jedhe KFO'n. Haalichi gidiraa uummata keenyaa kan dheeressudha gocha itti gaafatamummaa hin qabnedha jedhe. KFO'n balaa finxaaleeyyii fi humnoota mootummaan bobbaasuun lubbuu lammiilee nagaa gaaga'aa jiru cimsee kan balaaleffatu ta'uu ibsuun mootummaan ijaarsa sirna diimokiraasii hirmaachisaa ta'e bulchiinsa gaarii fi haqa diriirsuu dhabuun akkasumas nageenya lammiilee nagaa eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaa akka ta'etti amannaa jedhee jira. Waraana garee hidhate waliin geggeeffamaa jiru keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa tarkaanfii fudhatan kamuu keessatti nageenya lammiilee nagaa akka eeganii fi lammiilee nagaatiif of eeggannoo cimaa akka taasisan qaamoleen nageenyaa daangaa seeraa tarkaanfatanii miidhaa geessisan hatattamaan seeratti akka dhihaatan gaafannaa jedhe. Lammaffaa mootummaan qaamolee hidhatan waliin waraanaa taasisaa jiru dhaabuudhaan rakkoolee jiran karaa nagaatiin hiikuun akka danda'amuuf hatattamaan waliigaltee waraana dhaabuu taasisuun gara mareetti akka galu hubachiisnaa jedhe. Sadaffaa kutaa kaaba biyyattii keessattuu naannoo Amaaraa iddoo garaagaraatti lola kaabaa hordofee hidhannoo fi ijaaramni qaamolee seera maleeyyii sadarkaa olaanaan uumamuu isaatiin rakkoon nageenyaa hamaan naannichaa fi uummata ollaatti dhufaa waan jiruuf akkasumas mootummaan naannichaa tarkaanfii fudhachuu irratti dhibaahummaa waan agarsiiseef mootummaan federaalaa hatattamaan fala seera qabeessa ta'e akka fudhatu gaafannaa jedhe. Ajjeechawwan jumlaa kutaalee Oromiyaa adda addaatti namoota nagaa irratti geggeeffamaa jiran qaama idil addunyaa bilisa ta'een akka qulqulleeffamaniifis gaafatee jira. Qaamoleen mootummaa gartummaadhaan garee amantaa kamuu waliin osoo hin dhaabbatin mirga lammiilee eegsisuu miidhaan yoo irra gahee ittisuu fi qaamolee miidhaa geessisan hatattamaan qulqulleessuun seeratti dhiheessuun dirqama isaan irraa eegamu akka bahan gaafanna. Hariiroo hordoftoota amantaalee garaagaraa waliin qabanis akkaataa heera mootummaa irratti ibsameen bilisummaa amantaa yaadama mootummaa fi amantaan garaagara ta'uu haala kabajeen madaala eeganii akka deeman yaadachiisuu barbaannaa jedhe KFO'n. Qabxiin jaaffaan miidiyaaleen mootummaa gartummaa garee tokko keessaa bahuu akka qaban madaala sirrii eeganii akka gabaasanii fi hojii hawaasa keessatti duudhaa nageenyaa fi wal kabajuu dagaagsan irratti akka xiyyeeffataniif gaafatee jira. Dhumarrattis hooggantoonni amantaa yaadama bu'uura nageenyaa fi obbolummaa amantaa keessatti ibsame osoo hin laaffisin barsiisuun hordoftoonni isaanii finxaalessummaa fi jibba amantaa irraa akka fagaatan taasisuun gahee mataa isaanii akka bahan yaamicha dhiyeessinaa jedhe paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsa haala yeroo ilaalchisuun kaleessa baase kanaan. Odeessaa maddeen alaatiin goolamna duguuggaa sanyii Rwaandaa akka bara 1994 keessa godhamuun lubbuu qulqulloota 800 olii nyaatee irratti lubbuu namoota hedduu oolchuu isaatiin goota jedhamee ka ture maatiin maaneejar hootel Paul Rosessa Bagina mootummaa Paul Kagame nama keenya ukkaamsee hidhee jira yakka namummaa irratti raawwateef beenyaa doolaara miliyoon 400 nuuf kaffaluu qaba jechuun gaafatee jira. Gocha duguuggaa sanyii Rwaandaa irratti hojii boonsaa hojjeteen fiilmii akka Hotel Rwaandaa fa'i kadalagameef Baginaan qeeqa mootummaa Paul Kagame irratti dhiyeessaa waan tureef shororkeessummaadhaan himatame waggoota 25 itti murtaa'uun mana hidhaa jira. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti. Rwandan prosecutors say Paul Rusesabagina is a terrorist and a murderer. Gameessi mata shaanqaa kun ab Paul Rusesabagina jedhama waggaa 25 muranii wankiree jira amma nama ganna 67 jedhu hotel Rwandaan fiilmii beekamtu Hollywoodiin isaaf dalagaa gochi duguug sanyii Rwandaa khabar 1994 godhamtee lubbuu qulqulloota hedduu oolchuu irra khajabdu faarfamaa ture amma immoo mootummaa biyyattiitiin himatamee waggaa 25 muranii manidhaatti argaa maatiin isa sarabaan mirga namooma mootummaa Paul Kagame nam kanarra dalagyetti machuun qarshii Ameerikaa $1 miliyoon 400 beessa Itoophiyaa yoo jijjiirri immoo birri biliyoon 26 gaafachuu isaanii Al Jazeeraan gabaase.
He said he was kidnapped in Dubai last year and brought to Kigali. The Rwandan genocide walt buis gosa khabar sun bijiddu galeessa Afrikaa godhamte ilmaan nama baangaaf gajaraa walgat khanaan abbaan qabeenya beekamaan kaman murtii akka idil addunyaa jechuun ICC itti matamuu jir Feliis Kabuga raadiyoon biyyattii raadiyoo televiziyoona Libra Dimila Koliinsa jedhamtuun deessuun jeefamu bulcha biyyattii taanselmaan tusii iddoo baasuusaa dubbata eebilli guyyaa torba bar 1994 pirezidaantii Rwanda Jovenel Habi Arimana khagosaanuti keessa dhalate indeeqe yookaan xuyyuur fudhate adu samir balaliu qaamin beekamne naannoo dirra xuyyuur Kigali taleelamuun warri indeeqe khee jircuuf pirezidaantichi dabalatak simpirre dhukkubidha samir rajaan. And his Burundian counterpart Cyprien Ntaryamira, both Hutus, was shot down, killing everyone on board. Yeroo kana finxaaleeyyiin gare Hutuu jechuun uumat guddayya biyyattii khaturta aleella kan qaamnurra raawwat gare finciltootusi Rwandan Patriotic Front jechuun gareen dargaggoot paartii biibulchu khara cufuun ilmaan nama raachiisu eegal halakan dhibbaatiif guyya dhibbaa saatiiwwan 2004 keessa namooti miiliyoon tokko dhiyaatan billaa baangaaf gajaraan jeefaman. Some 2 million Hutus. Brussels Bagina Gafas Hotel Kigali Targamkha Hotel Dimila Koliinsa jedhamu ganaatur warri lubbuba hotel khandud khumatama la kam dostu lubbu saani wal chusaatiin goot jedhame farfaame Belgium lamummaa Amerikaan immoo green card yookaan qarxaasi magariis kennitee fi yuunivarsiitota Ameerikaa hedduu keessatti uumat barsiisaa ture daab mootummaan pirezidaant Kagame uumat qulqullu Rwanda irra godhulle jabeesse mormuun beekama carraan duubirra gantark pirezidaanti Kagame kufuun waggoottan 25 maqaa shororkeessa jedhuun itti murteessan basaastoti pirezidaant Kagame nam kan bakka jireenyi isaa Ameerikaa kutaa bulchiis Texas roojisiif kennina hojjedhan yaamanii butanii ukkaamtan hammaleellee akkama gaargalchanii murtee dabatti muran kajet dhaabbilee mirga namooma hidhamuun nam kana ceera fokku jechuun Rwanda baaraatu abbaan allangaa murtee umri guutuutti gaafate manni murtii wagga 25 itti murtees maatii jaalatootaaf uummati addunyaa dabaddalagamee jedha bulchaa Rwanda immoo qarmaaf naan ajaajechuun namichi balbalitti dhufe birtaa'u jira teessoo jireenyi sadiis irra miidiyaaf ibsa kennite maatiin isaa dabnam kanirra dalagameef haqa barbaani jechuun beessee lakkoofsi hin qabne gaafattee jedhan. Whose actions inspired the Hollywood movie Hotel Rwanda was accused and charged with terrorism. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolamneetti jirra hordoftoota amantaa Islaamaa martii baga ayyaana waggaa isiniin ga'e jenna Iid Mubaarak.